Ojiin ummatarraa ummataa. Ojiin ummatarraa ummataa. Ojiin ummatarraa ummataa. Ojiin ummatarraa ummataa. Ani maqaan kiyya Mahamud Yusuf Jaama bakkataa Adaamaati. Warra Adaamaa qubatee jechuudha. Rakkoon gurguddoon jirtu rakkoo haala ifaanis sirriitti nu mijoofne yeroo tokko ni dhaama yeroo takka ni shidama rakkina guddaa irra jechuudha. Har tokkoonis waldaan haa ijaaramanii jenni waldaan ni ijaaramelleen birriin haa kennamtuuf jaamte hin kennamneef jechuudha. Dhaabanii yaa'u jiran warreen waldaan ijaarame ilaa har'aa jechuudha waggaa lamaa fi maal keessa irra. Kanaaf rakkina guddaa irra jiran jechuudha. Ojiin ummatarraa ummataa. Ojiin ummatarraa ummataa. Deeggarsi isaan nu godhan bakka raashinuma nu fidanii raashinu kun yeroo takka muramaa ji'a lama sadi muramaa ji'a tokko keessa dhufa jechuudha. Rakkina gurguddaa irra jiran uummanni rakkina kan hangana hin jaamne irra jiran. Wanni nu barbaachisu taniin argeen takka qabatama qabdu nagarre. Raashina ji'a sadi dabaraa ji'a tokko dhufaa idduutti namni isaan qoratu hin jiru mootummaan isaan qoratu hin jiru. Warreen dhaabbatee rakkina kana furu tokko kaniin argeen qabu jechuudha. Bishaan ni qabnalleedha. Bishaan ni jirallee haalli ifaa fi raashina jireenya kanarratti kanaa fi hojii iddoo dalagaatis nuun kennamne waldaa adda addaa irra nuun jaarre yoo yaane gaafiin keenya hin furatamu nuuf qaxaran bakka haala jibbaniituma firra manni obsaan garaa muratee jiraatu jira jechuudha. Deeggarsa mootummaa kan dhufee nu gaafatee akkana jee akka bifa kanatti isin jaarraa jiru tokko nagarree jechuudha. Akka mooraa tanaatti nama 347 jechuudha abbaa warraa as keessa jiraatu. Kana keessa muraasa tokkotu birrii sanillee liqaa sanillee nama tokkoof 20 jaanii haga tokkoo furate. Farsantaa takkarraa farsantaa 10 kan geenye furate. Jarri kun ilaa amma deemuu jira jechuudha bileeyyan keenya kun. Kan harkatiin hojiin harkatiin iddoo bootaa hojiin harkatiin iddoo itti hojjennu takka hin arganne. Kanaafuu kan qarshii fuudhelleen sababa taatee ammaan dura nurra taateen. Kan darbee deemee fi kan mana ciranii irraa fuudhanii harka qullaa katattaa'u jiru jira. Hojii malee jechuudha. Kanaafuu mootummaan hojiif dandeessise takka silaa nu uumuun barbaachisa na fakkaatti. Kanaafuu qaama dhufee nu to'atu si nagarre qaama nu hordofu si nagarre bakka itti iyyannu si nagarre jechuudha. Kanaafuu hisaabuu qabalee nuti jalatti ijaaramne tun nuun beeytuu na fakkaatti akka kiyyatti. Bulchiisa magaalaa Booleettis dhaynee iyyataa jirra. Rakkinni keenya kalaa ammaa nu furame takka nagarre jechuudha. Tokko kan dhufee nu laala hin jiru. Gaafa dur dhufnee as qubannu kan nu laalan malee dhufanii nu laalan. Uummanni keenya kan manneen irra caccabe kan manni irra ciccirame. Ilaa ammaa kan ala galuu jiru jira jechuudha. Kanaafuu qaamni dhimmi ilaallatu dhufee uummata san ala manatti hin galchine ammallee rakkoo gurguddaa keessatti jiran maatiidhaan jechuudha. Walirra namarra jiran. Buqqeensa lamadaa kan buqqaan jechuudha. Kanaafuu qaamni nu dirmatu yoo jiraate akka rakkoo kana falatti nu laatu. Isinillee galatooma. Ojiin ummatarraa ummataa. Ojiin ummatarraa ummataa.
jirtu Shaamee Musaa Jaam. Galatooma ammoo karatti nan bisina dubbina isiniin jeetan adara. Dhaggeeffatanii akkuma anjoo kana geessa. Maaliif iddoo dalagaati isin qabnu? Fidan nu qubsiisan barisa bicha nu kannan. Ni nyaanna ni dhuyna. Laakiin ni agarra miidiyaatti ijoolleen Oromoo dhumaa jirti. Lolli jimmataa jira, baaritaa jira akkana jira. Dhumu jira ilmi namaa. Nuti duraanis dhumnee dhufne. Oromoo laakiin dhumtullee halkanirraa 55 dhala hin dhumne. Nuti dhalachaa jirra. Haa ta'u gin taatee cinkii tanya tana gabbuutanii qacooloo laaluu qabdan. Bootaa dalagaa hin qabnu. Fidan nu qubsiisan tataa'u jira waan ta'an kam raashina baatirra baatii 3 baatii 2 dabarsanii nu kannan. Qoonqoon nu fixaa jirti asitti. Waan kana nu qabu hin jiru. Miidiyaa kana arraantan dhuftanii nu laaltanii jirtan. Arra dura yaa'iin taatee jirti simplee nagarra nuti. Laakiin ammoo iddoo dalagaa isin haa godhani. Iddoo dalagaa dafanii haa nu godhani. Dalagachuu barbaanna. Oromoo sadaqaan beektu duutiin arraa dhaabbattu. Bakka duutii dhaabbachuu qabdi. Arraas borus. Duutii dhaabbachuu qabna nuti ammallee ni dhumna. Nuti nama dhumaa qophaa'ee bakkatti dhumuu barbaanna. Akkas jennee barbaanna. Tana naa dabarsi obboleessi. Mojiin ummatarraa ummataa. Mojiin ummatarraa ummataa. Walqoon sin fudhanne iskamma jaluma yaa jirra walqoon ta'e ilaamaan dhumatee jira nuun jaan jaluma yaa jirra ifaan kunilleen muraasaa fedhamee muraasni caljaan dhimma rakkoo nuti qochaashaas gaara dheeyne gurrachuu jira rakkoo guddoon nurreera saniifuu dhimma kana akka nu furtan barbaanna walqoon ammoo ilaamaan nuti fudhanneetis harkaan qabnu muraasni fudhatee muraasni hin fudhatin rakkoo guddoon nurreera. Nuti qaamni uummanni jaluma yaa jira raashinni immoo nuuf dhufu jira saniifuu waa'ee immoo maallaqa yeroo dabarsee dhufa yeroo dabarsee dhufa nama kabaati sadiitis nu dhufnee nu raafee jira dhiyeenya kana guyyaa ji'a 115 taa'ee nu dhufe saniifuu nuti rakkoo guddoo nurreera rakkoon tun akka furmaanni nuti laatamu barbaanne. Barumsa barachuu jiranii laakiin silaa asitti nu bananii ni barbaanne. Bika asitti hin qabne ol kunnoo san qaqalloo fi odaa dhaqan rakkoo guddoo nurra jira barnoota ijoollee keenyaas rakkoon nurra jira akka nu baratan barbaanna asin mana nu ijaaranii fi akka nu baratan. Baay'ee karaan fagoodha odaa fi san qaqalloodha nurraa fagoodha nuti akka asitti ka uummataaf godhamutti manni ijaarame asitti nuuf godhamuu qaba. Bishaan immoo ni qabna alhamdulillahi bishaan ni jira. Rakkoon guddoon walqoo tanaa walqoorra deddeebitanii nu dabarsuu qabdan. Nuti deemnee iyyannaas galfanne amma ila Finfinnee aaneenne taa'u jira. Warri asii jiru baay'inni gadi hin dhiifamne. Dhumatee jira akkuma buqaattuu dhumatee jira nuun jaan. Nuti turre amata eega uummanni fudhates nuti hin fuune jaluma jirra jaluma yaa'u jira. Dhumatee jira nuun jechuu jiran jalaa illee nafne. Deddeebinee gaafachuu jirra xaliyaa barreeffannee. Hin dubbanne ilaamaan dubbanne dhumatee jira jaan hanganii fi buqqaan akkuma walii galaattu fudhatee jira. Nuun jaani amanuu dadhabnee jala yaa'u jirra ilaamaan. Isaan kan kennan gimmaashuma walakkamaaf kennanii. Muraasni guddatee hafee jira. Gimmaashni fudhatee gimmaashni hafee jira. Rakkoon guddoon teenya sani nuti. Akka furmaatatti nu laattanii galatooma. Nyaataatiin oomishee maal fayyadamtu isin amma asitti? Ruuzii bichaa nu fidan. Ijoolleen baay'ee nu jalaa miidhamu jirti. Hanqina nyaataa aannan nu dhufu. Wanni ijoolleen silaa nyaata bareedaan nu dhufu. Ruuzii bichaa nu fidan. Ruuzii fi zeetii dhufa bakka ijoolleen teenya dhukkuba jirti amma nama meeqaan nu raasisu wareegamee jira ijoolleen daa'imni. Nyaata jecha miidhamtee duutes tuula. Saniifuu akka furmaata nutti laattan barbaanna. Galatoomaa isinis.
OGM ummatarra ummata OGM ummatarra ummata